hayyuu seenaa dalagan goota lafa seenatii dhalatee seenaa hojjete gaara mul'ataati hanga yuunivarsiitii beekamaa addunyaa joorjiyaatti imala jireenyaa milkaawaa kan godhe Profeesar Muhammad Hassan eenyu. Hangafoota seenaa Oromoo akka amma addunyaan Oromoo hubatutti akka dhiyaatu bu'uura kayan keessaa tokko jedhama. Seenaa Oromoo kan barreeffamaatiif kanneen karaa saaqan keessaa nama hangafaati. Bu'aawwan qorannoowwan isaanii hubannoo dogoggoraa seenaa siyaasaa eenyummaa fi aadaa Oromoo irratti duraan turan kan soroorsan ta'utu himamaafi. Hayyuu qorattoota seenaa Oromoo boodarra dhufaniif xurree banis jedhamuun beekamu. Hojiiwwan qorannoo warra boodatiif ciicata yookiin galtee ta'an gumaachaniiru. Umurii isaanii hedduu qorannoo fi barsiisuun dabarsan. Kitaabota seenaa Oromoo fi Itoophiyaa irratti barreeffaman gurguddoo 2 artikiloota 100 ol barreessaniiru. Ammaan tana sooramarra jiru. Dhiyoo tana hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa jiraatu gumaacha bara jireenyaa isaanii Oromoof godheen beekamtii kenneefiira. Hayyuu seenaa Profeesar Muhammad Hassan. Harargee bahaa gaara mul'ataa aanaa baddannoo bakka addaa laga Manyoo jedhamutti naannoo jalqaba bara 1950mootaa keessa dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa duraa magaalaa Harar keessatti kan sadarkaa lammaffaa Instituutii Leenjii Barsiisotaa Dabra Birhaan jedhamutti baratan. Digirii jalqabaa isaanii Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee kan yeroo ammaa Yuunivarsiitii Finfinnee jedhamu irraa barnoota seenaatiin eebbifaman. Jabana sanatti Yuunivarsiitiin biyyattii tokkichi ture. Yuunivarsiitii kana turuu kan yaadachiisan Profeesar Muhammad barnoota isaanitti cimaa turuun akka hiree kana argatan dubbatan. Waraqaa digirii isaanii harkuma mootichaatii fudhachuu yaadatu. Instituutii Leenjii Barsiisotaa Jimmaa, Harar, Ogaaden fa'aatti barsiisummaa fi duula tajaajila hawaasaa bara mootichaa fi boodarras bara darguu keessa tureen hirmaachuu himu. Boodarra bara 1977 carraa barnoota alaa yookaan iskoolaarshippii argachuun gara biyya UK Yuunivarsiitii Londanitti imaluun barnoota isaanii digirii lammaffaa fi PhD walumatti aansuun baratanii eebbifaman. Qorannoon PhD isaanii seenaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatu ture. Boodarra bu'aan qorannoo isaanii kun kitaaba yeroo hedduu maqaa itti horatan The Oromo of Ethiopia, A History 1500-1816 seenaa Oromoo Itoophiyaa bara 15 duwwaa hanga 1860 jedhuun maxxanfamee addunyaa wal ga'e. Yuunivarsiitii Londanii akka barnoota isaanii xumuraniin korri qorannoo irratti affeeraman kan biyya Ameerikaatti qophaa'e tokko hireen jireenya isaanii itti aantu Ameerikaa akka taatu godhe. Erga bara 1985 miilli isaanii Ameerikaa ejjete jiruu fi waa hundi isaanii achuma taate. Waggoota 3 jalqabaa Ameerikaa jiraatanitti Yuunivarsiitii Atlaantaa Mooree Haawus Koolleejjii keessatti seenaa Afrikaa fi addunyaa barsiisan. Waggoota 3 itti aanan ammoo Yuunivarsiitii Niiwuorkitti barsiisan. Bara 1992 kaasee hanga bara 1917 soorama ba'anitti garuu waggoota 25 walitti aananiif Joorjiyaa State Yuunivarsiitiitti barsiisummaan tajaajilaa turuu seenaan isaanii ni agarsiisa. Profeesar Muhammad Hassan maaltu seenaa Oromoo qorachuuf isaan kakaase? Hojiiwwan qorannoo Profeesar Muhammad irra caalaan isaanii seenaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatanii. Barataa waggaa tokkoffaa Yuunivarsiitii Finfinnee gaafa turan barsiisan seenaa na barsiisan qorataa seenaa akkan ta'u na dhanga'ee jedhu Profeesar Muhammad. Gaafan waggaa tokkoffaa Yuunivarsiitii ture nama Boorsaanii jedhan tokkotu ture. Nama Hangaarii UNESCO qacaree karaa Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee ergeeni. Seenaa barsiisaa inni arkeoloojistiidha. Nama hedduu beekaa nama akkasii beekaa umurii kiyya keessatti argee hin beeku. Waggaa tokko yogguu isa wajjin baru hedduu impaaktii yookiin dhiibbaa cimaa narratti qabaachaa ture. Anillee baree akka isaa ta'uuf hawwa ture. Dhugaa dubbachuuf amata duraa Yuunivarsiitii yogguun lixu Law School yookiin muummee seeraa seena jedheetiin booda namichi kun akka seenaa baru of na amansiise achinan seenaa baree jedhu. Keessaa'uu seenaa Awurooppaa Afrikaa kana nama nootii yookiin yaadannoo tokkollee waa takka harkatti kan hin qabanne dhufee sa'aa tokkoof odoo waa takka hin ilaalle si barsiisee akka gaaritti nama ibsee achirraa deemu. Ijoollummaa kaasee nama akkasii beekaa arge hin beeku. Akkan seenatti kaka'umsa qabaadhu seenaa ummata kiyyaa qorachuuf na kakaase. Keessaa'uu seenaa ummata keenyaa zamana sana wanni ummata keenyaa wanti barreeffame hin jiru. Wanti barreeffame waamo ummata keenya xiqqeessu wanna ummata keenya arrabsu.
ummata aadaa hin qabne, ummata namummaa hin qabne, ummata akkuma loonitti gamaa gamana yaa'u akkanatti yeroo san yoo barsiisan kolfa. Ummanni tokko dingatuma lafaa ka'ee gamaa gamana hin deemu. Akkanatti ummata keenya bifa sanaan dhiyeessanii turan. Sun ta'uu hin qabdu. Hanga danda'an seenan ummata keenyaa kan dhugaa waan qabatamaa gubbaarratti dhaabbate jiraachuu qaba jedheetuman kaka'umsa godhadhee jedhu. Wayita Yuunivarsiitii Londanitti barachaa turanitti qorannoowwan Awurooppaanonni seenaa fi eenyummaa Oromoo irratti qoratan hojiiwwan koo seenaa Oromoo wajjin wal qabataniif utubaa guddaa naa ta'anii jedhu hayyuun kun. Ana wanni na kakaase waan Oromoo irratti wanni barreeffame waan xiqqoo sanuu badduu ummata keenya bifa gaariin hin agarsiisu, haala gaariin hin agarsiisu. Akka ummata seenaa qabuutti, akka ummata aadaa qabuutti, akka ummata namummaa qabuutti, akka ummata mootummaa qabaachaa tureetti wanti dubbatamaa hin jiru. Kanaaf jecha waan riikordii jiru nama faranjii amata 200 dura biyya teenya turan waan isaan barreessanii lafa ka'an san cufayyuu keessa deemetin waanuma dhugaa ragaan deeggarame seenan propagaandaa miti. Seenan waan qabatamaa irratti barreeffamuu qaba. Laayibirarii Ingilizii keessa waa hedduutu jira. Gaarummaan ishii afaan Ingiliziiti. Biyya Faransaay nama hedduutu ture. Namni tokko kan caffeen Oromoo yogguu walgeessu hoogganoonni akkamii filaman akkamitti walgahiin gaggeeffama. Kana cufa nama barreessetu ture. Wanni inni walitti qabe booksii yookaan fooldarii 27 ta'a. Nama gaafatee intarvii gochuun waan ijaan arge kana keessa deemuun jamee kanarraa fixe. Afaan Faransaay illee hin beeku, xiqqoo beeka. Dirqumatti barnoota galgalaa fudhachuu fi dishinariin na gargaare. Namichi sun dhugumatti seenan ummata keenyaa akka mul'atu laal sirni gadaa fi paarlaamaan Ingilizii wal fakkaataa jedhee nama barreesse bar jedhu. Profeesar Muhammad seenaa Oromoo irratti kitaabota qorannoo seenaa gurguddoo 2 ittiin beekaman gumaachanii jiru. Kitaabota 4 immoo hayyoota kaan waliin gumaachaniiru. Artikiloota 100 ol barreessan. Hojiiwwan isaanii qorannoowwan seenaa Oromoo irratti maddeen ijoo dhimma itti bahaman keessaayi. Hundeeffama waldaa qorannoo Oromoo yookiin OOSAatiif nama bu'uura ka'an keessaayi hooggansas turaniiru. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Xahaa Abdii kan ijoollummaarraa wal beekan gumaacha isaanii yoo ibsan karaa barnoota seenaa Oromoo qormaata irratti waan hirkate warri jibba qabu dabsuu hin dandeenye seenaa dhugaa gadhaabee jedhu. Qorannoowwan isaanii qabsoo Oromoo fi hojii dippiloomaasiif illee tumsa ta'uu himu obbo Xahaan. Isa booda ammoo qabsaa'onni kanneen seenaa barreessan barsiisonni as ba'anii daandii inni baqaqsirra deemanii eenyummaa Oromoo fi miidhaa irra geesse falmaa inni godhu tana utubuu irratti akka bobba'an taasise. Fakkii ta'e warra biraatiif karaa dippiloomaasiis tumsaa ture. Waan qabate nama bakkaan ga'u, nama ciniinnatee hojii qabate bakkaan ga'u jechuudha. Nama akeeka qabu, nama kaayyoo qabu, nama murtoo qabu, kan waan jedhe karaatti hin dhiifne, nama hojiitti amanu, nama hojii hin ifanne jechuun jabina isaanii hima obbo Xahaan. Hiriyaan isaanii kan biraa obbo Ibsaa Ahimad nama kabaja, nama isarraa xiqqaa hunda ni kabaja, ni jaalata, sabboonadha jechuun maalummaa isaanii ibsu. Profeesar Muhammad baqattoota Oromoo biyya jiranitti gargaaruun beekamus jedhu. Waraqaa baqattootaaf State Departmentii fi UNHCR fa'aatti ergee fi akka jarri waraqaa argatan gargaaraa nama ture ta'uu himuuf. Dhiyeenya marii nageenyaa Taanzaaniyaatti mootummaa Itoophiyaa fi ABO Woboo gidduutti adeemsifame irrattis gama ABO Woboon namoota bakka bu'anii argama keessaa isaan tokko turan. Profeesar Muhammad Hassan yeroo ammaa nama sooramarra jirani, nama bultii qabanii fi ilmaan 2 horatanii. Dhiyoo kana hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa jiraatu gumaacha isaaniif sirna galateeffannaa qopheessee ture. Profeesar Muhammad Hassan qorataa seenaa qofa utuu hin taane falmaa mirga namoomatis.